سجلين شيء حتى يصطدم هنج ولدت بؤت بالصفحة الداخلية فول جم خيسال الأسنان العليا الكي قبات في والسفلى الكي جرات يا باب متي أكا صلاحتي أكا لغة البنجي أكا إصطلاحتي سجلين شين من وسط اللسان ولا كعرب الرابط مخرجني سي وسط ولا كعربات ولا كعرب الرايرو باتو سجلين باتو جرا شا شو شي يرو إنه سجلين بوجرا سجلين سو يرو باتو مالي وجه ولي بوت دفته حتى يصطدم يهنج ولي بوتتي ilkee jalaatii fi ilkee gubbaa gama keessatiin jara kana buuti gaa achi gad dhuftimi ilkee gubbaatii fi ilkee jalaatii wajji walitti buuti yeroo sagaleen tun asii walitti buutu qilleensi kun kallattii sadiyya qilleensi yookaan ammoo maali hafuurri sagaleen shiin tun yeroo achi baatu kallattii sadiyya kallattiin takka gama gubbaa takka gama jalaa takka walakkaa kanaan sagaleen shiin ta afaan keessaa akkanatti gayyaatu tun paartiin gubbarra deemtu sun ilkee gubbaatii wajji walitti buutee if duuba deemte karaa afaan keessa. Paartiin jala kanaan yaatus ilkee jalaa safaa ilkee jalaa tanaan walitti buutee if duuba deemti. Paartiin walakkaa kana deemtu immoo jechuun kutaan sagalee ishiin kan walakkaa tanaan deemtu kallattiidhaan karaa alaa baati. Shaa yeroo shaa shuu shii yerootu sagaleen bakka sadi qoodamte yaadda. Sagaleen gama gubbaa deemtu ilkee gubbaa الصفحة الداخلية اللي كي قبا تيتي بتوني في الصفحة الداخلية اللي كي جلات تيتي بتون أفان كي صل ديبتي أفان قوت ي أسرع بكتنتي التفشي انتشارتا سجلين شين بكتنتي مالتاتي أفان كي صفحاتي الكي قبا رويتي أول ديبتي الكي جلات صفحة الكي قبا رويتي أول ديبتي أفان كي صفحة الكي جلات تيتي إبدو ديبتي ومن هنا مال أرجعنا انتشار الصوت سجلين أفان كيس فتح ولكاتنا سجلين يا تمو خلت تنكر عليات خر على بعض سجلين بك خنا انتشار الصوت يجنن فجأة إنسى سجلين قباريات يلقي قبات وتيف دوبة تشاتي تجلايات يلقي جلا صفحة داخلية يلقي جلات وتيف دوبة تشاتي إدو تنا انتاتو خلت تنكر على بعضي تقول دتشاتي تون أفان كيس مالتاتي afaan keessa facaate. Sagaleen tun afaan keessa faca'uu kanaatu maal jedhama? Intishaaru sawti as attafashii tanaaf jedhamti jechuudha. Walumaa galatti afaan Oromootiin hanga ibsuuf yaalletti sagaleen faca'uu kanaan maal jennaan? Attafashii jennaanii. Shaa, shuu, shii, ash, shaa, shuu, shii, ash. Akkasitti jettanii ilaaltanii sagaleen afaan keessa ol dachaatee ni facaati. Xumuruu irratti humna xiqqoo xiqqoodhaan hara alaabaatii jechuudha. Kun tafashiin isa kana. Sifa ishii baruudha. Akka ishiin itti jedhamtu beekuudha. Ash amana minash namni yeroo ishiin qara'u. Acuudhu billaahi minash shay yeroo innu sagalee yaa'u qabdi. Ishiin ammallee hurufa maaliiti? Hurufa hamsiiti. Hurufa maaliiti? Hurufa riqaawaati. Sawtiin sagalee yaa'u qabdi. Hafuurri yaa'u qaba. Hurufa hamsii ta'uudhaan hafuurattu yaa'a ishii wajjin. Hurufa riqaawaa ta'uudhaan sagaleen ishni yaati. Sagaleen ishii sirribboo qabdi. As dhuftee ammas maal taate? Min hurufi tafashii. Kophaa battee ilmaa tafashii. Akka ishitti afaan keessa wanti hin faca'u kan biraan jiru waan ta'eef jechuudha. Saniifuu ishiin hurufa tafashii jedhamti. Ishiin sun eenyudha? Hurufu shiin. Kun asirratti isin barsiisuu yaalii godhee jira. Sagaleen akka keessatti waan akka xiyyaa takka ilaalii yoo ilaaltanii jiraattan akkas jira. Sagaleen duubuldochuu sagaleen walakkaa kanaan karaa alaa kallattiin takka ni baati. Gariin ammoo as tuuttee afaan keessa dachaati. Kana kana agarsiisuu yaalii godhamee jira. Sun akkasi. Kanallee asuma kan itti aanu istixaalaa jedhama.
حرفي تك تك وان تبني في النار حرف ملمان ما غير في لمان. الاستطالة استطالات في جمت الصفات التي لا ضد لها فعلان قبض الليني استطالة يجون ما جتوسنا أكا فانت استطالة يجون مأخوذ من الطول طال يطول طولا جنيم واني تك ديرتشو يجون سغلي سانتو ديرتا أما أكا لغة استطالة يجون ما جدا ديرتشو سغليتي سغلين ديرتشو يجون أكا تديرتو قبدين إلى لسنين استطالة يجون wanti takka dheerachuun jedhama. Saniifuu istixaalaachuu maal jechuudha? Dheerachuu sagalee jechuudha. Lugatti maali? Istilaaxatti immoo hiya indifaacu lisaan arrabni dheerachuu yookaan ammoo arrabni indifaaca jechuun deemuu yookaan dhiibbachuu. Dhiibbachuu ni beekanii wanni takka lafatti qaqqabamee lafarra yeroo siqu. Fakkeenyaaf tafkii yookaan waan riganii waan bakka jechuun waan lafa qaqqabanii riganii xiqqisuu lafarra waan sochoosuu jechuudha. Indifaacu lisaan arrabni dhiibbachuu yookaan arrabni deemuu jechuudha. Arrabni deemuu iddoo makaraja isaa qabu godheetuma hin bahu inni bakka sanitti tuqee xiqqoo gad harkifata arrabni. Booda yeroo qaraanu boo jenna. Istixaalaa jechuun jecha jalqabarra jiru kanadha. Boo jecha jiru kana agartaa sagalee dhiibbattan indifaacu lisaan dhiibbachuu arraba yookaan socho'uu arraba deemuu arraba arrabni gaduu deemuu dheerachuu arrabni indifaacu lisaan jechuun arrabni dheerachuu yookaan arrabni dhiibbachuu boo jenna jechuudha boo ab yeroo nama ab ab lalna ab lalna kasiiroo yeroo jennu boo jenna ولا الضاجن ولا لا سجلي دي بتوج ولا وسؤال بانه سجلي استطالة يجون شيئا إيشين تنصف الضاد كوفا بخير أب أضللنا أضللنا كثيرا جن ولا الضاجن ولا الضاء ولا الضاء لا وسؤالتهم باني سجلي يبتون أضللنا وقبضنا وقبضناه قبضي قبضنا سجلي يبتون استطاع جماعة سنيف ما جنه اندفاع اللسان يبتشو الربات يقاوسوتي ديرتشو الربات يفترتشي وانت كتي متأني يفترتشو عند نطق الضاد هيرو حرف ضاد دبن هو مؤخرة الفم من مؤخرة الفم أفان جما دوبرة إلى مقدمته جرى أفان جما فولدرتي الرمني يبتشو ساتيجو حتى يلامس رأس اللسان حتى يلامس جون عنك تقط رأس اللسان في تني الربا وصول الثنيتين العليين العليين عليين هنجا أرمي تقط أصول هندي الثنيتين الكيف درا لمان تنجو تقبا الكيف درا لمان تنا هنجا أرمي في تني الربا تقط العليين تقبا لمان يجو وذلك سن تحت جل تأثير إيبا الهواء كالإنسان يقوم هفورة إيبا هفورة جلت تيجي الضاغط خأوكام فمي وقال أمو خ دبتي كالإنسان دبتي وجهه خلف اللسان الرب جلت الرمني يرو بوتا إساسا توكي
hafuura yookaan sagalee hafuura bakka sanitti rakkatuutu jira. Yeroo inni jechuun amma hafuura achitti rakkatu jira. Hafuura rakkatu saniif wadhaalika yeroo daadiin akkasitti kara ilkee gadi siqu jechuudha. Min mu'akhiratil fami ilaa muqaddimii jechuun afaan gama duubatti kara fuulduratti arrabni gadoo dhiibbata lafarra gudatti. Hattaa yulaamisa ra'asa lisan hanga fiixni arrabaa tuqutti jechuudha. Usuula thaniyyatain hundee ilkaan duree lamaan al-culyayayni ta gubbaa. Hundee ilkaan duree lamaan gubbaa hanga fiinni arrabaa tuqutti gad dhiibbachuudha jechuudha arrabni. Achi olii gakkaa xiqqashoo irraa ol siqee goda qabata. Moggaa arrabaa guutuudha inni egaa. Daadiin bootaan inni irraa bahu makarajni isaa jechuudha. Yeroo achi tuqee gadi dhiibbata jechuudha. Boo jenna malee fiixi duraa kana qabnee daan jennu. Daan jennu. Daa. Sun amma daalii furdate jedhama. Daad hin jennu. Daad fuulduratti hin jennu. Moggaadharraa gad dhiibda jechuudha arrabni hanga dhufee hundee ilkee gubbaa tuqutti. Boo jennu. Boo. Boo. Yeroo amma kana jennu kanatti maaltu jira wadhaalika taxta ta'siir dhiibbaa qilleensaa yookaan immoo hafuuraa jalatti. Dhiibbaan qilleensaa sun maal tooti sagalee sana akka inni kan nu godha. Gudatti qabdee hafuurichi rakkatee jira. Abbaaqit hafuurri dhiphaa ta'e hafuurri rakkifamaa ta'e jechuudha. Achitti rakkata hafuurichi. Khalfa lisaan arraba jalatti arraba kana jalatti maaltu jira? Hafuura marfamee itti rakkatee jira. Hafuurri itti rakkifame. Hafuura sanii wajjin sagaleen baattuun baati. Sagaleen tun maal jamti? Istixaalaa jamti. Istixaalaa jechuun maal jechuudha? Istixaalaa jechuun sagalee dheertuu baatu qofaaf kennamtu jechuudha. Sagalee dheertuu yeroo inni laa sagalee tana jechuudha. Boo boo wala boo wala booliin yeroo inni jechuudha. Wala sagaleen osoo achi hin baane dhiibbatu tun istixaalaa jedhamti. Maakuudun mina xuul dheerina irraa fudhamte jechuudha. Saniifuu boo xiqqoo waan nama dhibduuf inni irra deebi'u jira. Isinii galee jeetii yaade. Bootan makaraja isaa wanti maqxaa kana irratti olaallee bootan makaraja isaa bootaa amma laal asirraa jechuudha. Hanga kanatti xarafa kana ilkee tana jala maxxanutti. Ati bakka tanaan qabdus bakka tanaan qabdus ati bakka tanatti xiyyeeffattus bakka kanaanis inni godhanii tokko bakka gurraacha kunis jechuudha. Ati yeroo abaatitti qabdee irra gadi qabdeeti dhiibda gadoo hanga inni as gahutti arrabni ilkee lamaan tan hanga inni gahutti. Yeroo arrabaati bakka tana qabda. Asiinis asi qabama asiin naannoo kana qabamu. Duubanis lafarri gamaatuma dhufaa akkatti asiin gadoo dhiibbata arrabni hanga hundee ilkee tana akka tuqutti. Hoggaa arrabni asiin akkana gad dhiibbatu kana qilleensa wayii tokkootu iddoo tanatti rakkata. Isa sani gaa alhawaa daaqit ka jennuun qilleensa dhiphifamaa ta'etu ajjalatti rakkatee jiraata. Qilleensi sun sagalee tana akka ati kennitu si gargaara. Saniifuu arrabni asii kee as gad dhiibbatee sagalee akka nama isinii je'aa jiruu tana garsiisaa hanga dhufutti sagaleen sun maal jedhamti? Istixaalaa jedhamti. Sifatun khaasatun lilharfi الضاد صفة خاصة تكتن عرفي ضاد كنمتي لا ضد لها فالان قبضو أنتي أكسي قبطن إن شاء الله رب العالمين فسونو ما قبط شولا يكان شمال جنة اصطلاء مالي الاستطالة جتشون ديرسو مجتشولا كفانتي أكمو اصطلاحاتي ساقليتك تنقر أرمني ديبتشولا جن اندفاع اللسان الرمني قدتي متاني قد ديبتشولا جن yoo xiqqaate hanguma kana qabattanuu gaari kanarra mura kuwa indifaacu lisan arrabni dheerachuu kan
dhiibbachuu arrabni gadoo dheerachuu jechuudha. Asirraa kanatti hangas gootti arrabni gad dhiibbachuun sagalee iddoo san inni baasnu akka dhiphattee baatu nu gargaara. Kunoo asitti fudha. Asittillee arrabni isa kana. Asirraa ka'ee kun akkatti arraba. Diimaan guddaan kun. Arrabni dura as tuqa. Naannoo kana tuqeetti asii akka gad dhiibbatee ilkeen maxxanee jira. Adiin tun ilkeedha. Tun amma ilkeedha jennu. Arrabni kun dura bakka tanan tuqe. Dura naannoo kana tuqeetti asirraa akka gad dhiibbatee hanga ilkee kanatti deema. Yeroo asii inni dhiibbatee hanga ilkee kana dhufutti sagaleen istixaalaa jedhamtu ta'an amma isin garsiisaa jiru tun tajennu sun walab ishiin tun baate jechuudha. Walab walabboo tajennu tun jechuudha. Walabboo ishii tanaattu bachu walabboo walab 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 sagalee tana jechuudha. Walab walab ishii tanaattu istixaalaa jedhama. أضللن أضللن كثيرا يرنج وقبضناه قبضا يسيرا أما إشين سجلين إبتتم مالي استطالة جأمتي جن في النخان اللي تكتمان وفي دلاس تبع إشين تردو سلبالي yeroo illee namarraan fudhattu ni finne jechuudha. Isheen tun maal jedhamti? Al-gunnatu min haythu kawnihaa sifa. Gunnaa sifa ta'uu ishii. Ammoo warri hedduun ishii tana gunnaa sifa keessatti lakkoofne garuu immoo sifa takka ishiinis sifa harfiilee miimii fi nuuni adda hin baane gunnaan tuni walaa kulleen sifa jedhaniini dhuga qaraana jechuudha. Hiya sifatun linnuuni wal miim. Gunnaa jedhamti ishiin tun. Gunnaa jechuun maal jennee? صوت الذي تخرج من الخيشوم سجالي بريدو تكتاني قرتي حورو يوخان بنا فنجاني خساباتو وناجمت أكفانت وناجو ما جدا سجالي فنجاني باتو يوخان مو سجالي بريدو تكتيتو وجو جتشو وجو إن وانا كسيتي تسين وناجون سجالي فنجاني رابطنا اصطلاحات مال جتشو دا هي صفة للنون والميم. غنان صفة نون في ميميتي. تحركتا ميم في نون سن حركة قباتني حركان فتحة كسرى ضمات جر حركة قباتني أو سكنتا تكاو سكون قباتني ميم في نون صفة ثانيتي ظاهرتين إظهارتهني أو مدغمتين إدغامتهن أو مخفاتين إخفاتهن صفة نون في ميم هي صفة للنون والميم غنى صفة نون في ميم كنمت تحركت حركة قباتني أو سكنت تكا سكون قباتني أو ظاهرتين تكا إظهارتهن ملفني كراني أو مدغمتين تكا إدغامتهن قبي براخي سنة إن إدغام جماعة إدخال شيء في الشيء وأنت خسنا كون أو مخفاتين تكاو إخفات أني إخفاء جماعة لختني مدتني ملكني أكفت أنتني صفات للنون والميم صفة نون في ميم كنمت مال جمتي هي الغنة غنة جمتي إلا إن طولها جروج إلا جن جرو إلا جروج إن طولها إيرن غنادا يختلف واللب بحسب حالما وضعهما إسان التبر فمنين يو إظهارته هجم تكر إيرتي يو إدغامته هجم تكر إيرتي يو إخفاته فك حالما إسان التبر فمنين والأبدي كما سيأتي في بحث أزمنة غنى أكما جنا قدمنا لالو ديمنتي في بحث أزمنة الغنى واي قرتي قرنو أزمنة ديرنا الغنى خيستي قرنو قدمنا أكما إبسا قدو ديمنتي إلا أن طولا ديرني شي والأبدي مالي
dhaabbataadhaa siftishi. Miim bakka miim dhuftetti hunnaan dirqama. Funyaan qabatteetuma miim jechuu numa hin dandeenye jechuudha. Maa jetta maa waan kana jetta maa naa jetta naa jechuu hin dandeenye. Nee nuu nii an hin dandeessu jechuudha. Saniifuu dirqama qunnam alhamdulillahi rabbil aalamiin. Laal nuuntu xumurarra maaltu jira? Nuunii sukuuna jira. Irra dhaabne waan ta'eef. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Jenne laal. Dirqama qunnaan adda bahuun dandeessu. Qunnaa jira bakka kanatti. Yeroo sukuunaa hagam takka akka harkifatu. Yeroo harakaa hagam takka akka harkifatu. Yeroo gartee idgaamaa ikhfaa dheerinni isaa wal haa dhabu malee هي صفة للنون والميم تحركتا حركة قباتني وسكنتا سكون قباتني ظاهرتين يرو إظهارتني اللي ملئبني قراني أو مدغمتا أخسني قراني مدغمتا جو والكيسنين إيكو بيبرات قراني أو مخفتا أو مخفاتين تكاو إخفاء أخسني قراني صفة ميم في نون الدنبات لازمة للنون والميم صفة لازمة تيجي إلا قرو إيرنيسي والأباء إلا أن طولها قروا أمور إرنيسي يختلف والدبا بحسب هالما وضعه مع إسان اتخامني يقال اتبرع فمني والدبا اتخاموته إخفاوته حركاوته سكونوته والدبا كما سيأتي في بعض أزمنة الغنن أكون فلدرة اتقدمني واي قرنو قرتي إيرنا غنا خيس تلالوف ديمنوتي والدبا مالي صفة ميمي في نوني بكنمتو سبيشال صفات تتاتي نوني في ميمي قفاف إنجو دا الغنى دا أجي دكتور كان جاني هاي خنا في الإجريج جبابنا صفات بعون الله وبحفظه مرجر غرغار ربي أسنجن جراء نما دبدي نما لافتي غرو أكسنين دبني في يرولي ذكيسني لما لمان تكا تكانس لما لمان مسا إردوي لما سبني almost akkuma nama takka takkaan qareeti gaafa garii dhiisnee haa gaafa garii irra deebinee akkasiin dhibne biyaalii godhaa turre sanii fi wanni jiru kana amma immoo xumura irratti kitaabni kuusuun illee ni qaba gabatee tana sirriitti ilaala. Gabateen tun gaafa dura jalqabnu maal jenne harfiin takka sifa torbaa ol qabaachuu hin qabdu harfiin takka ammas sifa shanii gad qabaachuu hin qabdu. Gaafa san gaafiin yeroo san dura gaafatame irraa kaanee wanti jennee kitaabni illee akkasi kaa'u. Sifa tana muqaaranaa gootanii salphatti isinii galuu danda'a. Salphatti harfi ishii qabachuuf mee adda argisnee ilaallu maal jetti. Gabateen maal jetti alharf sifaatul xuruufii sifaatul xuruufii موزعة على حروف الهجاء خاني قرتي حرفي حروفا إرتي قبئ فهمتي جود أما قباتي مال جتي الهمس الحرف تكا لما سدي أفر أتشو أسين ديمتي شن جا بقى تكا لما سدي أفر شن جا صفة إبساتشو ستي صفة إني مال جتي همسي جرا همسين مجهورة شديدة مستفلة همسين أن وجين ضاد جاري ده همسين جاري مجهورة شون همشيتما شدان رخاوة وجين فعلات أكستي حرفي في wanti ishii irraa bartan jechuu gabatitti harfii fi faallaa ishiiti fi wanti jechuudha. Tunis waan sanumaa irra deebi'ee kaayaan isaa humnataa jechi. الصفات ذوات ذوات الضاد
الصفات التي لا ضد لها أستي صفة فالا قبض سيقاي أستي مو صفة فالا قبل سيقاي جرا صفة فالا قبل إني فادا قلقلا فادا تفالا قبض مو تكلم سدي فرجي كلبت قاي جرا خنا الرديم تنيتي أبتشوف يالتن جتشو ولد ديني زاني خنا وعلى كل كتاب اللي ولدي بتني هيكايشي جبد مولافتو فالا إيشي كابتشو دندسني أسمع قواصل إن شاء الله وأنتنا يوني إسي في دلين دراتي قافل